Akkaataa tikeetii xayyaaraa Itoophiyaan irraa ittiin murachuu dandeessan isinitti mul'isaa karaa salphaa ta'een silkuma keessa fayyadamtanii saniif yoo qabaachuu baattan gara pileestoorii silkii keessanii deemtanii Ethiopian Airlines app jettanii sarchi godhu itti aansuudhaan erga harkattanii booda nama already waan durti fayyadamaa ture abdeet nan jira abdeet godheetiin bana install godhattiin jira website gaddaan kan inni xumuru tokkoon tura website gaddaadha banee jira madaawwaloo fi fayyadamu akkasumas madaawwaloo qodamaa jechuudha banee jira achi booda open gajoo kana dibantanii open eeguutiin booda gara iskeejulii filaayitii toota jiraniitti si fida kan booda isarraa gara isaa deemuun barbaadan amma akka keenyaatti Addis Ababaa irraa gara Dirredhawaa jeetiin guute isa Addis Ababaa itti barreessitaa gubbaa sanarratti interview departure bakka jedhu kanatti Addis Ababaa ittaanii raawwanii darabbii jechuun oggulamee deebi'uu barbaadde raawwanii darabbii gootaa yoonni rukuta akkatuma waan wayyettanii san booda firoon qayyoo irratti beekarraa kaatanii guuttaa tooqayyoo immoo bakka itti galtuu guuttaa jechuudha. Achi guyyaa kam deemuu barbaadda sinjaa siivila selektii parseejjii guyyaa itti bararuu barbaaddu sinjaa boroodatti deebitetti guyyaa barbaadde san dabalattaa jechuudha sirra yoonii fi waan wayii ta'e jechuudha kun waan ammoo guyyaa deebitullee si filachiisa jechuudha. Achi booda guyyaa 28 ta'een jedhanii hara 27 hora 28 jechuudha guyyaa baruutiin gara Addis Ababaa irraa Dirredhawaa deeman jedhanii san booda kun siifidee san booda ati biyya lammiitu Itoophiyaa ta'e kan jalqabaa kana galattaa jechuudha discount are available you have proved resident Itoophiyaa lammii Itoophiyaa taate kun waan yoo gadi kana filatte immoo gatii sitti dabalaa jechuudha gatiin isaa ol ka'aa waan ta'eef kanuma jalqabaa san filachuu qabdaa jechuudha ati lammii Itoophiyaa taanaan inni amma booda kun xayyaarota jiran available flight kajoo torbaa jira isin jee boruuf xayyaara gara Addis Ababaa irraa gara Dirredhawaa deemu san keessaa kun lowest price kajoo kana ni filattaa gatiin isaa haga xaanaa ta'edha jechuudha lowest price kajoo yookaan immoo xiqqoo ni dabalaa jechuudha immoo kunillee akkasuma argatee kuma jaha kajaa inni lowest price kan filattaa jechuudha select goota za'a laaltee seeraan bittattaa jechuudha. Achi booda kun filaayitiin kun za'a kanatti deema sinjaa iti 206 za'a jettasii ka'ee takkatichi ga'e yookaan jechuun za'a lama ka'ee za'a takkatichi ga'e jechuudha ganamaa jechuudha kun san booda asitti information ka'ee guuttaa jechuudha maqaa ka'ee maqaa abbaa ka'eetii guuttaa maqaa abbaa ka'eetii guuttaa san booda saala si filachiisa saalallee ni guuttaa jechuudha doonarratti maqaa kee taayitilii barbaachisi mister jechuu dandeessa doktora ta'es doktora san booda gaafa dhalate gaafa dhaloota keetis gaafata gaafa dhaloota keetiitillee asuma guuttaa jechuudha. Kun bakka barsiiseetii keetii jechuudha dheeda barsiisiin jaa kun barbaade guutuu dandeessi rakkoon qabu dhiyeessite imalimoo meelisiin jaa meelii ta'uu fi meelii itti guuttaa jechuudha. San booda kana ammoo gaafa dhalootaati guutuuf jiru achi booda imeelii guuttaa jechuudha asirratti maaliif eegiseetti keessa simuudhaan imeelii keessa irratti waan si erganiif jechuudha. Achi booda foon nambarii kee guuttaa jechuudha foon nambarii keessa irratti illee miseejiin xiqqoon si geessi saniif ammaan tanaan jedhamu jechuun tasti godhuudhaaf waan ta'eef akkasuma ilaaluu dandeessa jechuudha. Asirratti kaawuntarii godhiin Itoophiyaa meeqa 251 waan ta'eef Wantoota guutaa jechuudha lakkoofsa nambara keetii guutuu dandeessa jechuudha. Yeroo sagallee deeminaan jettee barreessuu dandeessa. Achi booda kana erga fitte booda
barbaadde teessollee filachuu dandeessaa jechuudha. Dhugaa peeyimentii gaafa waltabeetu. Amma kun asirratti buukingii wanti godhisiin jira. Koonfirmii godhisiin jira. Gara peeyimentiidhaa deemee siin jee peeyimentii maaliin kafaluu barbaadda? Eessa kafaluu barbaadda siin jee san booda ati peeyimentii kontinuus wiis to peeyimentii ta'anii peeyimentii barbaadu jiraachuu sii fida. Namoota peeyimentii waggaa sii fidee as keessaa Itoophiyaa Nigdi Baankiin kafaluu barbaaddee Nigdi Baankii filattaa. Kun siimii filattee jechuudha. Oromiyaa kafaluu barbaannaan Oromiyaa, Awaashin kafaluu barbaannaan Awaashin kafaluu barbaaddanii jiraachuu kun illee oopshiniin san booda buukingii koonfirmii godhee xumurtee jirtaa sin jechuu jira. San booda koodii isa kannaa jechuudha. PNR koodii fayyadamee koodii ittiin baankii ittiin kafaluu dandeessu jechuudha. Koodii tikeetii kee irratti argamu san jechuudha boarding paasii irratti. Maaliif sedee beektaa namni yoo tiraavel eejensii deemte kunoo kan argannaan ati koonfirmii taatee jirtaa jechuudha. Kana booda maaltu ta'e maallaqa kafaltaa baankii dheedhii kafaluu dandeessaa moobaayil baankii illee akka itti kafaltan irra deebi'ee isinii hojjedha rakkoon hin jiru. Moobaayil makaatiin kafalta maallaqa illee san booda qaxxaataa gara eerpoortii deemuudha malee naamura jettee maka tikeet ofiisii dhabuun sin barbaachisoo salphaadha. Moobaayilii fi irra waan jiruuf maaf selfii goote servisii fi maaf argachuu dandeessaa jechuudha. Kun hojii kanatti galchiteetiif kafaltaa jechuudha moobaayil baankii kun ediidiitu kana guyyaa Juulaay 28 2025 murteessee san booda bakka siidhumee jira tikeetii. Hai Hamza Haji jarana Hamza Haji kana eenyutu akka kiyyatti dhugumatti bakka kanatti eegame osoo sob Hamza Haji malaaxaa tortoraa dullacha fokkota gannee yaadaa turre kamataan moluu kamataan cuullee kamataan culullee gannee malee shabaabicha shoodhicha xirzii baafatee fuulduraan